Tigatiin hin baafne narraa qaba oolmaa gurguddaa. Ammu manaaf galee irraa duduubadeen ittiin jedha inni guddaa guddaa. Mana hobcoo keessatti nama wajjinii wal dabaddabee ilkaan namaa cabsee warqii namaa mormarraa kutee amalli koo amala nama dabaddabsiisudha jettee jirtu obboleettiin wal wajjin dhaggeeffannu. Osoo ta'e nama dabaddabu warqii namaatiin kutuu ilkaan namaatiin cabsu nan sodaadha. Tole nagaan Waaqayyoo bakkaa fi bakkee jirtanitti alaa fi qixa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota koo hordoftoota YouTube channel Abarraash Leeqaa jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa baay'atu. Warroonni mana kootiif haaraa taatan subscribe. Tole ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni channelii Abarraash nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedha hordoftoonni Abarraash hundumti keessaniyyuu baga nagaa taatanii egaa gara mana Abarraashitti affeerramee dhufe affeerradhaanan dhufe isiniin jedha maaliin affeerramtee jechuun keessanii nafu dursa warroonni chaanaalii kanaaf haaraa dhuftan viidiyoo kana daawwachuudhaan dura laayikii gochuudhaan akkasuma immoo warroonni maatii Abarraash hin taanillee subscribe gochuudhaan maatii ishii akka taatan jaalala sin gaafadha. Egaa itti aansuudhaan Abarraash kan affeerte mana ishiitti gaaffiif deebiidhaan naafeertee jirti ani immoo deebiidhaan kun dhufee sin jira siniin jedha anaa dhufu siniin jedha adaraa keessan obboloota koo wal jajjabeessaayi hundumayyuu Oromoon wal jajjabeessuu qabna wal jajjabeessaa wal malee eenyu qabnaa miti siniin jedha gara gaaffii gaafatametti darba kallattiidhaani gaaffiin Abarraashin na gaafatte kan akkas jedhudha nagaa Waaqayyoo siif haa baay'atu akkam jirta gaaffii koo kabajaan akkanaaf deebiftu kabajaan si gaafadhaa jette jirti nagaa kooti galata Waaqayyoo nan jira atillee baga jiraatte hordoftoonni keettis baga jiraatanii siin jedha habuu kiyya gara gaaffittan darba egaa nagaa siif deebiseen jira gara gaaffii na gaafattettan darba gaaffii tokkoffaa akkas jetteen na gaafatte alamiyyatti eessatti dhalattee eessatti guddattee naan jettee jirti akkasuma warroonni nan beekne irree jechaadha asitti egaa na baruu sin barbaachise jechaadha iddoon ani itti dhaladhee Shukutee kan jedhamudha aanaan koo immoo aanaa Jalduu godina Amboo Shawaa Lixaa jechaadha achitti dhaladhee isiniin jedha kunooti isiniif galadhee yaada gaaffii lammaffaa amalli ishee akkamii amalli koo narra otoo namni na ibse namni na beeku tokko amalli alamii akkas otoo jedhee gaariidha amalli kiyya keessa amala koo keessa yeroo hundanan taphaadhaan kolfachaadha nama kamiyyuu ija wal qixaan ilaala xinnaa guddaa hiyyeessa sooressas hundumayyuu ija wal qixaan ilaala siin jedha kanaafiyyuu kolfee taphachuudhaan taphadha siin jedha malee amalli koo akkasidha namaafillee yaada gaarii nama qabudha akka kootecha garuu otoo namni na ibsee gaariidha waan siin jedheefi amala koo namni otoo jedhee akkas alamiin akkas amalli ishee akkas bareedaadha akkas yoo jedhee irraa gaariidha garuu ani amalli koo bakka nama wajjin jiraachuu nama jaallachuu ija tokko ilaaluu isa kana dhachaadha amalli kiyyaa siin jedheen jira kana hubatta jedhee gaaffii sadaffaatti darbeera mana barumsaatti jeeqxee reebamtee beektaa
jeeqne yeroon jedhu yeroo gara gadii ture keessa yeroon barumsa baradhu keessatti baay'een dudubbadhu ture. Amala qabeetti wayiin ture. Tsabaayin qabaa amala qabeettidha. Yaanni kolleen akkasiin jiru bareedduutu akkasiin jedha ishee asumaan baraa'e jeeqee hin beeku reebamtee reebamee hin beeku natti fakkaata garuu eessatti reebame yaadadhu ka tarii reebamus nan danda'a hin beekamuun jedha. Kanaasuma irratti xumureen jira gaaffii arfaffaa mana baaburii deemtee yoo beekte bara irratti nama wajjinii wal loltee beektai. Nama wajjin wal loltee beektaa mana baaburii deemtee beektai. Ko baadiyyaatti hin guddadhe waan ta'eef mana baaburiis nan deema. Nama wal loluudhaaf garuu nan ariifadhan jedhu nan ariifadhu nama wal loluudhaaf nama kamiiniyyuu loluudhaaf hin ariifadhachaa. Sababiin isaa akkuma dura jedheyyuu amalli koo badaa miti nama biratti jechaadha. Amalli koo amala badaa waan hin qabneef nama wal loleen beeku nan dabarsaafiyyuu taraa kiyya sanaa fakkeenyaaf nama maanguddoo yoon arge nan dabarseetifan boodarraa taraa isaanii sana hirmaadhaaf jechaadhaan. Taraa isaanii sana irratti handaakkadha jechaadha. Kanaafi hin lolu jechaadha achirratti. Hin lolu jechuun barbaade nama sirreebu. Habarraa shimalti gaaffii kana na gaafatte nama reebu. Abadan nama reebu. Nama kamiyyuu nan jaaladha. Nama kamiyyuu nan rabsusi. Nama kamuu inni fadhusi. Dhugaa ishii xiqqoos yaa ta'u isa guddaas yaa ta'u nama kamiyyuu ani nama ija tokkoon laaludha jechaadha. Ija tokkoon laala namni kamiyyuu nama ta'e tokkodha siin jedha. Amala badaallee hin qabu. Kanaafuu nama nan dabarsa malee hin lolu jechaadha achirratti. Gaaffii shanaffaan Ormoo hin dubbisnu kolfe ijoollee. Gaaffii shanaffaa moo maal jettee? Luka duwwaa deemtee beektai jette. Akka fakkaataa barraash. Luka duwwaa deemtee beektatti na gaafatte waan ta'eef akkam fakkaataa siin jedha. Deemee beekaan. Garuu xiqqoo yeroo daa'imummaa kiyyaa deemee beekaa. Xiqqoo yeroo yaadadhu baadiyyaatti waan hin guddadheef. Deemee beekaa siin jedha. Deemni hin jedhe sobduu waan ta'u jechaadha. Deemee yeroo xiqqishuu deemeera. Lafa fagoo osoo hin taane qe'ee keessaniin deema jechaadha. Isuma kana dhagaa deemni ni naftu. Gaaffii jaaffaa osoo makiinadhaa imaltuu janjanaadhaaf lakkoofsa bilbila kee namni si gaafatee beeka. Wayyoo na yaadachiifte abarraashii kiyyaa. Na gaafatanii beeku. Yoo asitti na gaafatanii beeku. Otoo imala Finfinneetti imala deemu. Egaa imala otoo hin deemuu achi na gaafatan lakkoofsa namatti daarii qabudha tokkoffaa jechaadha. Namatti daarii qabudha. Achi lakkoofsa bilbila kootii laadheef nama gaariidhas akkasumatti naa kennime obboleetti kooyi nama wal beekuu danda'u seenaa naan kenne garuu kennuurra hin qabu ture jechaadha. Maaliif nama gaa'elatti galee jiru waan ta'eef achiin kenneefi nan galee yeroon galuu ani hojiirra waan hin jiruuf hojiin hojjechaa jira. Otoon hojiirra hojjechaa jiru bilbila lafa kaa'een jira. Abbaan mana kiyya mana jira. Bilbila koo irratti dawwalan achi fuudhee jalaa kaase. Cuman jalaa kaasnanii maal jedhee ati eenyu jedhee gaafate. Inni nagaachaadha eenyudha jedhee ani gaafannaan isuma baadaa isarraa fagoo hin jiru buna danfisaa jira natti fakkaate yeroo sana yaadadha. Eenyu jedhee gaafate sagalee ol kaase bilbilli kiyya waan ta'eef sagalee ol kaasee waaratee eenyu jedhee yeroo inni gaafatu ati eenyu jedhee mucicha jechaadha. Atuu eenyu jedhee gaafate
amma gaaffii walitti muddan eenyudhaan jedheen hin beeku hin jedheen eeyyudhaan lakkoofsaadhaan eessa argatte lakkoofsa kana jedhee gaafati joo dhugaa asitti of eeggannoo sin barbaachisa warri daarii qabdanii achi eenyudhaan eegrisee inni gaafatu ati makiinaa keessatti lakkoofsa kee kana sirraa fudhadhisaanii bar edhee lakkoofsa kee deemtetu hirtaa edhee gadi qabee waaboo daandii nagaa karaa nagaa edhee achumarraa irratti cufee abbaa warraa kiyyaa nama amala qabeessa waan ta'eef waan akkasiitti reebicha dhaqullee yookaan yaada nama miidhu namaan jedhu jechaadha. Lakkoofsa kee namaaf akkasittiin kennuu qabdu nama hin feenne kennuu qabdu tokko namni kun eenyudha eessadha jettee gaafachuu qabda malee nama ati daariitti galtee waan jirtuuf akkasumaan lakkoofsa kee namatti kennuu qabdu kuni dogoggoraa dhiisinaan jedhe socho'aan dhiisessiniin jedha kana dhagaaffiin kooyi na fageessitee jirti barraa shechaadha gaaffii koo kabajaan akkanaaf deebisti galatoomi jettee jirti gaaffii na gaafatteef kunooti siif deebiseen jira obboleettii tiyyaa gaaffiin kee kanadha galatoomaa siniin jedhaa hundumti keessaniyyuu egaa sagalee sinirraan baayisu jabaadhaa wal jajjabeessaa viidiyoo kana akkuma seentaniin laayikii illee sabiskiraayibii illee sheerii illee godhaa fi adaraa wal jajjabeessaa wal malee waan qabnu siniin jedhaa baay'ee tokko sin jaaladhaa jaalalli sinii qabu oromoo hundumaaf dhiiraaf dubartii afaan amantii osoo hin jenne baay'ee kana sin jaaladhu jabaadha wal jajjabeessaa jabinni wal jajjabeessuun numarraa eegama siniin jedha kanaaf eebbifamaa gara mana keetti naaf feeruu keetti illee guddaa tokko galatoomi siin jedha gaaffii keenya gaafachuu keetti illee galatoomi amman beeku tokko siif ibseen jira walumarraa waa baratu siniin jedha kunooti kana fakkaata jabaadha. Ati gatiin hin baafne narraa qaba oolmaa gurguddaa ammuma naaf galee irraa dudubbadheen ittiin jedha inni guddaa. Hayyee obboloota koo gaaffii fi deebii obboleessi keenya Alamii wajjin hin taasisne kana fakkaata akkuma dhaggeeffattanidha. Nama wajjinis waroof cooti waliin dabaddalani jettee jirti amala qabeettiidha. Amala nama wajjiniin bulu ollaa wajjiniin bulu namoota kam wajjiniin iyyuu bulu qaba jettee jirti haasashi keessatti akka nu badhetti amala qabeettii tantiyyaa guddaa isaa galatoomii waamicha koo qabattee istuudiyoo koo keessatti argamtee gaaffiin siif dhiyeesse gaaffii si gaafadheef deebii naa laattee guddaa isaa galatoomii siin jedha. Hordoftoonni yuutuubii koos warroonni hanga yoonaatti hanga dhumaatti na wajjiniin taatanii na hordoftan hundumti keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessanii nagaa irraa afaasiniif haa ta'u galanni keessanii galanni ani isiniif dhiyeesse isiniif qabu biyya keessaniif bilisummaa haa ta'u isiniin jechuu jaalladha obboloota koo. Asmaaniin nagaa koo isinitti dhaammadha turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu haalli nuti amma keessa jirru baatii ramadaanaati. Ramadaanni dhufeedha. Guyyaa akkas jaalama qofa ta'a. Obboloonni koo islaamaa ramadaan kariim isiniin jedheera. Bagattiin sin ga'e. Tsoomni tsooma milkii. Kadhanni keessan dhaga'amee biyya keenyaaf nagaa biyya keenyaaf tasgabbii kan kennu haa ta'u isiniin jedha. Obboloonni keenyas kiristaana akkasuma ifama tsooma keessa akka jirtan beekamaadha akka jiru beekamaadha jechuudha. Kadhanni keenya dhaga'amee walumaa galatti kadhanni keenya dhaga'amee biyya keenyaaf furmaata biyya keenyaaf tokkummaa jaalala nagaa tasgabbii akinnu rabbiin isin jechuu jaalladha. Hundumti keessaniyyuu guddaa galatoomaa obboloota koo hordoftoota koo warroonni biyya keessaaf biyya alaa keessa teessanii na hordoftan hundumti keessaniyyuu bakka jirtaniif nagaan rabbi isiniif haa baay'atu. Asumaan nagaa koo isinitti dhaammadha.
Abaarraa.